السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أبلي وانكو كان بيا أرما كيسة جتان هندون تكيسانو أكام جتو نجا كيساني فيا في جالالي نجيني كيسين حاسمتو مجتي تنانا هروني بيتان هروني فيسبوك قبدان هروني واتساب قبدان جتين تني akka tasaa taatee Dubaayitti kaleessa akka tasaa ta'ee lubbuun isii bahee jedhanii ijoollee hiriyoota kootee amma reefii kana suuraa isheenaa erganii anis gara beekuun gara ijoollee hiriyoota kootiitti wal jala daddabarsaatee jira. Firri ishee irraa dhabameera jedhanii fooqirraa darbamtee lubbuun ishee bahee jedhanii gara Kuweetitti Dubaayitti homaa fira ishee dhabanii jennaaniin ijoolleen holuma jalaa gara WhatsAppiitiin suuraa olii ergite akkasii warroonni biyya alaa jirtan hundumti keessanuu warroonni suuraa mucattii kanaatii fi sagaleen koo isin bira ga'ee rabbii keessaniif jedha. Obboleewwan koo hundumti keessanuyyuu waliif daddabarsaa rabbiin fira isiitti haa soqu, rabbiin jeenataanillee isii haa shallamu, warroota lubbuu ishee baasillee inshaallah rabbiin haa gaafatu guyyaa wayii qiyaamaa inshaallah itti gaafatamanii namni lubbuu namaa baase in gaafatamaan dhugaa'oo ta'e balbala rabbiitti inshaallah. Rabbiin haadhaa fi abbaa ishee isiif haa barbaadu. Hundumti keessanuyyuu warroonni obboleewwan qabdan warroonni suuraan isheetii fi sagaleen kiyya isin bira ga'e walii daddabarsaa inshaallah firri ishee hamma itti argamuutti jechuudha. Warroonni suuraan isheetii fi sagaleen koo isin bira ga'e hundi keessanuyyuu kanneen islaama taatan kanneen kiristaana taatan kanneen lammii Itoophiyaa taatan hundi keessanuu hundi keessan waliif daddabarsaa isinin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Assalamu alaikum